deebisa meesh deebisa siyaasa deebisaash deebis yoo amma haasaa kanarratti asliin hin dogoggore oromoo biyya bulcha nuti abbaa baalaa gizeedha warra jedhu fa'aa jira ti inni guyyaa kanarratti beellamateef maal agarsiisa dhaaba feete deeggari amantii feete qabaadhu siyaasa feete deeggari akka oromootti gaafa obboleessi goota kee gaariif qaalii itti dhabde irratti artistiin bira ila dhimma haceetuu dhiisaati wallahi hacee gaaf jiru oromoof jiraate osoo oromoof jiraatu nu biraa wareegame dhiisi ati hacee faarsitelle wanni fayyaddu hin jiru dalagaa isaattu isa faarsa jibbitus wanni gootu hin jiru dalagaa isaattu jiraata haceen hin duune jira yoomiyyuu jiraata garuu riyaalitiin lafa jiru namichi kun nu jibbaa akkam taana amma warri akka tokko yeroo wal affaaqartan sirba ta'ee wal ergu garaan hin danda'u namdo oromoo barka afaan amaaratiin malee yeroo afaan oromootiin si jaaladha jettee meeshaan isin kaane jira yenee fikir yoo jetteen malee bareedduu ko yoo jetteen tazoori jetteen si dhageenya jira I know aqallo kana hin beekan keessattuu warri katameen kun katame ju warra akka kiyya baadiyyaatti dhalate malee warra akka kiyya baadiyyaatti dhalate malee warri magaalaa yenee fikir waddishallo mootillishallo inni aga yoon jenneen masmaachoo xixno difinno ujoollee makeenna ka oromoo jechu garuu jara warra waddishallo kanatu yuu nujibba mootii waddishallo kana nujibba guyyaa nuti madoofne madaa keenya irratti sooqidda firfirsaa akkam taana ከተሜዎች የኦሮሞ ከተሜዎች የኦሮሞቹ አራዳ ወራ አፋን አማራ ሀሳውን ይዝምብረት ብርቂ ወራ አፋን አማራ ሀሳውን ይዝምብረት ሀዩማ ይዝኔ ፈካት አከም አባ ከነታ ነረሜ ወሪ ስንኩሮ ኑጂባኑ ማልታ ነው እሺ ወላሂ ረከነ ይባል እንዴ ረከነ እኮ ከናንተ ጋር መኖር እኮ በጣም አልሻግሮናል እኮ ኡመተ ሱሪ አዝራ ጭጭረተ ያው meemana dhokena kawarra magaalaa afaan amaaraa ta'ulala bakkeen silaa dubartiin dhoofatu hundi isaa ciccita sarbaan kun jechuudha cicciree paantii warra surree jalaan paantii mul'atu jira paantiin hin jiru hin qabdani mana keessaa jiinsii akkasii tafa kanarraa cirtanii yadan akkam taanaree amma warra akkasii suni jara isin sagaddaniiftu nu jibba nuti warri baadiyaa afaan amaarallee beeynu fikrilleen afaan amaaratiin nuun galu Amaris nunjalattu nulle jaran jalan because walittin beenu walittin been kanam ujolen katamen atti hidu da yusot eshi erfone gurati soqatetinin anchi bay manote manarta dichilalen aytabanen beti che mandavro yetibar kanuma qofa beeyti sirbata edii keessa sirbata edii nulle hin beeyna bar waan nu jibbuu dhiifne maleen anin amaarifan beeyne kunu ka sirba afaan oromoon beeyne dur dhageeffataa ture waan ta'eef hin beeka bar manni yaaqal garuu bakka suusira waan nu jibbuu jibbine duraan dhageeffataa turre inni akka nu jibbu sirritti hubannaan jibbine xallaan nujibbu isaan mootu guyyaan irraa kun ka duri kurnuraga jibbaan inni oromoo qabu konsertii inni irratti guyyaa kanatti lakkaayee qabate kun ragaa ati konsertii teediyoo dhayxe wanni oromoo irraa dhuftullee hin jiru wanni hacalaa dhuftullee hin jiru dhugaa sitti ma wallahi oromoo irrallee homaan irriftu haca irrallee homaan irriftu garuu diina tijibbu diina guyyaa oromoon akka madaatti akka sabaatti madaay ashaboo irratti firfirsu biyya keessatti abbichuu sodaa doktoraa sodaate dubaayitti konsertii godhataa jiru isuu wanti no lamin agaruu la argim nabbar dhiira biyyatti maan godhatin amma abiyyi diina oromoo jettanii miti wallahi diina oromooti miti abiyyi ምንም ቢሆን ደም ነው ደም እኮ ነው ምንም ቢሆን ደም ነው yoo akka oromoon jettutti nu bulchuu didelle
maal irratti mura foon irratti muran maaliif hin godhan biyyatti maan godhatin maa Dubaay deem lakkaayate sirigale kanaaf nuti fiildiin kenna politiksii miti riyaalitii lafa jiru sirriitti himna jechuudha. An politika irraa bilisa abbaan feete gara feetetti hubadhu politika irraa nuti bilisa doktoriidha nuti akka doktoraatti waan hawaasa keenyaa fayu waan nutti mul'ate bakka dhayitan bakka irra haftan isinitti himaa jirra. Bakka dhayitan bakka irra haftan isinitti himaa. Konsertiin har'a qophaa'e kaleessa boruu kuni Oromoo hin ilaallatu gadda Oromoo irratti ashaboo firfirsuudha. Ashaboo firfirsuudha. Faatee fi Maammadoon Dubaay hin jirtan boru yoo waan gootan dhabdan banee hisaab kiilolee dhaqaatiniin xibsii nyaataa olaanaa isinirraa kafala over the game. Warri tikkeettii muratte yoo jiraatte banee hisaab hidinnaa kiilolee bila inni kafalaallu. Kabarri marti dagaallu hidu bilu indagina caffaraa ola kiiloletti. Allaqe. Sanirraa kaafe mootu seedaliyaa abbaa giddii dhaqaatiniin ijaazaa mana ijaazaa galaa wal shaka akka ulfillee galatti isin haftee akka intaluu haan irratti hin ganne. Anatu sponsora isinirraa ta'a. Seedaliyaa abbaa giddiitii fi kiilolee isaa bakka irratti deema girgirri dhiisa. Faaxee Maammadoo Dubaay. Maal abbaa keessanii barbaadan kanarra sponsora isinii ta'e kuno. Afaan duwwaanii miti nuti saba keenyaa gizee dubbannu gizee qabsoof dalagaani mallaqaani. Achi yoo dhayxellee caffarteetuma nyaattee galtee galgala taaptaaf gootami hir kiilolee dhaqii intala Oromooti ilma Oromooti utelli ka Oromooti nyaaddu achitti wal affeeraa oli caffari gizee achirraa baate akka boruutaan ulfoofteetiin ilmoon irratti gatan jenne abbaa giddii bira dhaqii doksaaminii fudhu ka ulfa balleessu liqimsi gali wal shakaa buli jireenni kanuma maal kanarra gammachuun kanuma achillee yoo dhayte dandasaatuma hudduu raaftee galgala waan biraa dalagu dhabii deemu. Garaa keetii qofi wal shakaa waliin iftaan dalagatti deebi. Eega manaa baate. Amma warra yoona madaamin jaarsa kiyyatu du'e, haadha kiyya du'e, abbaa kiyya du'e, nama dhukkubsate jedhee kijibee eeyyamatee jira. Achii kijibde eeyyamatte hafuuf Oromoon natti kaate jedhee warra rakkataa jiru jira. Warri akkasii sun kunoo of isinii qabe'an miskiintichi keessan. Hisaaba kiyyarratti deemaa taas naanna'a. Ishii atti hidu. Siligalemi. Kunoo amma takka dhiyoo kana ko ayyaanu amaarri qopheesse irratti by the way dubbiin Jawaar jedhe sun dhuga isinitti himaa mujoollee baay'ee walitti dhiyaannaa itti gammaduufi miti. Mucayyoon dhiyoo kana ayyaana amaaraan qopheesse irratti dhayxee akkasii caffaraa turte kunoo darajarraa kuftee ilkaan irraa yaa'an eeggadde gassi kanatti dhufan moo eessatti neenye mucayyoo takka. Mucayyoo gaaf kaan aadaa baalee agarsiisu akkasitti ol utaalaa turte ilkaan kun guutuun tokkochi irratti namne jedhan mucattii gurraattii Dubaay kana dandasaa turte hiriyaa roolaan jirti as jala roola ilkaan kana guutuu irraa yaa'e ilkaan kana guutuu amma ati guyyaa gadda Oromootiin konsertii teedii kana dhayxee yoo konkolaataan si ajjeese Oromoof du'e jetta kun olaalamma sunuyyuu ilkaan kun guutuun irraa yaa'e asli ilkaan naadhaaf isinaan jette eeggadda fi dhufte sinigalemi nama dhiyaar wanni ijoollee kenna kun gootan nama dhiibdaan badhisi walla tamii jedha laalammallee walitti na kaasuuf tamii jedha hundi isaa hiriyyaa roolatti deema gaafadha ta gaafa ayyaana wayii samii keessa ol uttaaltee sirbaa turte takka hiriyyaa looraa dheeraa roolaa moo rooraa jedhee nu qaasi roolaa arsii dheeraa baga jena deema ilkaan dhaaba fi isinillee usmiyyee faa beekaa farsoon faa Dubaay Astagfirullah. Baga ya umman ni ko. Isin bar konserti tedi afro da ko filkan irayane ummata mal data. Anje chuma jere male.
Guyyamaa walitti dhufe malee jechuudha jedhe malee isin koonsartii seeriitii barqaata barka irraa yaa'e hin kuftee irraa caccabe. Garuu sagantamaa kana amaarri qopheesse kanatti fammaste jechuu barbaadetti. Faallatti fudhatinaa. Faallatti nama fudhatinaa bannaa taachuu. Mucattiin akka doktora tokkotti dhuftee natti himatteen haa gargaaruuf. Haa isin gammaddaniif isinitti hin himne. Wallaahi isin gammaddaniif isinitti hin himne. Garuu akka isin barumsa irraa fudhattaniif isinitti himean. Itti gammadee miti. Ijoollee baay'ee walitti dhiyaannani. Min aayinat no. Barumsaa irraa fudhattaniif isinitti hime. Bakka malee dhaabbachuun olii gadi fiiguun gaarii miti waan jirru isinitti hime. Bakka caccabe jenna. Laa ilaaha illallah. Ummata koomentii kana wallaahi isin dadhabe. Diina namatti baay'iftan. I don't know boxing irraa yaa'ee natti hin fakkaane daraja irraa qoftu. Marah dubbatin aja nih. Afaan dubbatin aja nih bar. Naa ta'u kee dabarra yoo afaan amaaraa itti haasa'e malee meeshaan jiraan kaane jedhe. Na dhaggeeffadhu. Waan takka laal waan qubna garii takkaan gabbuu dubbadhee gabbuu fedhaa. Na caqasi edallee mana kiyya banadheetiin xiqqaattullee boo'ee fixadhee warra Dubaayii kana likki itti himee gabbuu yaan. Ni beekan hordoftoonni kiyya. Laal. Yeroon safaataa aamina narraa kayyee jenna micha gujaartiin kofifatte. Yeroon hanjamaa yeroon safaataa. Dhageesseema yeroon amaara teedii afroo akka nama hacaaluu ajjeesetti ilaalan akka muniiratti akka nama teedii harka isaatiin ajjeesetti ilaalan walumaa galatti amaarri jechuudha. Amaarri isaan tutuu ajjeese hacaaluu hundeessaa isaan ajjeesuu baatanis guyyaa hacaaluu hundeessan ka Oromoon xiqqaa guddaan keessaa dhiiraa dhalaan nuti akkasitti oonee boboonyu san. Warri yeroo san fiidiyoo san hin arkin farshoo nurra naqatanii nurratti akkasitti dhiichisuu turan san ajjeesullee baatan guyyaa san namni nutti gammadee amaara qofa sabaasabii 85 ka Itoophiyaa keessa jiru keessaa namni guyyaa nutti boonyu gadda keenya irratti akkasitti nurra bashannanee amaara qofa ka agarrin dhageeffadhaa. Teedii Afroo laal koonsartii Teedii Afroo namni dhiigaan Oromoo ta'e maallaqa isaatiin bitatee dhaquu dhiisi. Dhugumatti Teedii Afroo Dubaay keessatti koonsartii godhachuun tuni tuffii amaarri Oromoodhaa qabu. Tuni tokko dhaggeeffadhu tuffii amaarri nuuf qabu. Oromoon silaawaa beektee waa yaaddee du'a hacaaluu booda ol godhattee yaadu takka wahuma lama callaa. Sigaltee immoo waa irraanfachuu inni nu jeesanii asli nuti dafnee waa irraanfannaa arra hacaaluu hundeessaa bahaadhi akaabaa fi kibban jenne Oromoo kutaa kudha takka ija takkaan nu laala. Ni beeyna namuutu akka Oromootti. Arra namni du'a hacaaluu irraanfatee Teedii Afrootiif tikeeta maallaqa isaatiin muratee ka'ee bakka san dhaqu nuti akka waan hacaaluu du'a hacaaluu harka keessaa qabu laalla akka ilmaan Oromootti. Dhageessee? Keessaa nuti ijoolleen Harargeetiif ijoolleen amma gandummaa dubbachuu kiyyaa midhiifama na godha. Nuti ijoolleen karaa Harargee kun afaan Amaaraatu hin beenu tokko tokko warra magaalaa beeka malee akka reefu asliin baanu. Isin hacaaluu hundeessaa ilma shawaati. Ilma shawaati obboleessa keenya nurraati waliin nurraati. Warri baadiyaan beenu baadiyaan Oromiyaa hundi isin nuti afaan Amaaraan beenu. Imbein isin ijoollee shawaadhaa yoo dhugumatti gartee isin hacaaluudhaa harifattan taate hacaaluun obboleessa keessan taate warri afaan Amaaraa itti fayyadamtan warri eessumaa isinii ta'u amaarri adaadaa isinii ta'u obboleessa baa fira haadha keessanii isinii ta'u eessumman keessan kana dhagartanii miti adda murattanii yoo kakartee koonsartii kanarratti argamtan taate wallaahi isin dhugumatti Oromoo miti isiniin jenna nuti waan biraa isiniin godhuu dandeenyu dhiini Oromoo isinaa qabu. Dhuguma rabbitti dhiinni Oromoo dhiinni saba keenyaa isinaa qabu. Isinitti himnee jirra. Hin dhaqina Dr. Asliin ifisinii qabee jira. Kasadalee haasanillee ittiin seenu ani ka bashannanaa dhaqaa deemaa bashannanaa alaa isaa basaarratti. Kasaaraan harratti deemtu.